ayyaanum tirreechaa kun iyyuu maal ta'utu irra jira si'achi amma waan wal dhabbii amma xiqqoo ammas bal'aa muti deemaa jiru kan akkamitti ilaalta. Irreechi akka dorgommii amantoota biraa walii seenu warra barbaadutu jira maaliif akka ta'e naan galu wanni kuni wal simatudha malee waa wal kompiit godhuu miti kuni aadaadha ofii isaaniiti namni akkas jedhee amanuu mirga isaa qaba namni kuni aadaa waliin qabnu kana hin kabajinaa jedhanii nama jechuun erga akkasii sana dabarsuun I don't know namooti baay'een akkas jedhan kun ofiiyyuu warra amantii qabanii miti jechuun isa waaqeffatumatti amananiidha isaan jechuun seekulaariidha baay'een isaanii in personal life kanaaf waan akkanaa kana dhiibuun uummata addaan fageessa addaan dhiibaa kanaaf kun I think fayyada jedhee yaadu waan akkanaa kanarraa of qusatuun barbaachisaadha. Harka fuunee hordoftoota keenyaa har'a obbo Garasuu Tufaa wajjin hin jirra. Obbo Garasuu Tufaa keessummaadhaan jennu mana isaatis garuu har'a akka wanni irratti wal arginee fi waa'ee ayyaana irreechaa wajjin wal qabateeti. Garasuun faa gaafa biyya alaa jiran irreecha kabajaa turanii Hoolaandittis Awurooppaa keessatti amma nanani baruu barbaade Garasuun faa gaafa biyya jirtu irreecha hin dhaqxa turteeyyuu achittis hin kabajju turtanii nan beekasanii maaliif miidiyaa irra waan jiranii garuu gaafa kabajjan biyyattis gaafa kabajju akka amantaatti kabajaa turte moo achittis yoo kabajjan akka amantaatti kabajaa turte akkamitti kabajaa turtan maaliif kabajaa turtan jechuu kiyya. Soo tures kabajaa turre irreecha amma bakka namni baay'een dhaqu kana qofa dun taane ganda gandattis fakkeenyaaf ammoo birraan bari amma masqalli bahe booda bakka bakkatti tulluma naannoo sana faa jiru irratti irreeffatanii bakka riichuwaalii baay'eetu jira achitti irreeffatanii fakkeenyaaf nu biratti immoo warri gadaa kun yoo gadaan warri godaanan yoo waggaa 8 odaanabee dhaqu miti odaanabee kana dhaqan karaa irra deemantu jira. Warri dura warra hayyuu jedhanii warra tuulama keessatti warra hangafa ta'e warra kuraa sana jiranii manni isaanii karaa gara cuqqaalaa kana achi keessaa bahanii warra abbaa faajjii bira dhaqan abbaa faajjii kun akka amma abbaa gadaa jedhamu kana warra gadaa tokko keessatti dura taa'aa jechaadha mana isaanii dhaqanii karaa wayirra deemanii achi bakka aga odaanabee kana dhaqanii haga odaana karaan irra deeman kun hin beekama nabee namni jedhamu sun dur kan irra deeme jedhama kanaafu bakka inni buleen bulanii bakka inni itti irreeffatanii bishaan bakka bishaanoo bakka jirutti marga irreeffatanii bakka gugugate cirracha faa irreeffatanii so bifa adda addaa qaba jechaadha irreechi kuni kan horaa sadii kana namni horarree horii obaasa bishaan ashaboo qabutu achi jira waan ta'eef lammata immoo namni sirbaa dhaqee irreeffata waan jedhan saneen jedhaa kanaafu akkuma aadaatti ture nama naannoon kun baay'een isaa ortodoksiidha garuu kana akkuma aadaatti kabajaa turanii namni achi dhaqaa ture oo ani ijoollee ta'e yeroo irreecha akkanatti kan populaarii ta'e 91 boodadha jechuun egaa chaartaraa boodadha jechuun kan namni biraa akkanatti dhaquudha jalqabe. Yeroo sanarratti I think namni obbo Kumaa Ida'ee jedhamu tokko waan baay'ee barreessaa ture waan kanarratti. Nama duukame isaanis. Nama duukame gaazexaayyuu qabataa ture irreecha gaazexaa jedhamtu. Actually maalii birraa kanayyuu. Garii isa ture reediyoo Harar faarra hojjetaa ture nama gaazexeenya duriidha. Kanaafuu boodarra immoo namni baay'een dhaquu jalqabe I think haga 90moota dhumaarratti namni baay'ee miti nama xiqqaadha. Akkanatti akkuma ammaa kan xiqqoo wal murmursiisee ture gaazexoota urjii faarratti barreeffamee ture. Isaan maal jedhanii yeroo san? Warri yeroo sana amantii miti jedhu akkasumas ture. Garuu isaan thanks giving jedhani muti. Warra obbo Kumaa faadha kan akkas jedhee jalqaba. Kanaafuu yeroo itti akkasitti wal murmursiisaa jira boodarra garuu wanni kun namni baay'een itti hirmaataa bakka itti namni itti qabsaa'us ta'ee bakka itti walitti dhufu ta'ee jechuun isteejiin akkasii kan namni miliyoona 3-4 waggaa tokkotti walitti dhufu hin jiru. Kanaafuu yoo ani biyya kana ture sana namni dhaquu jalqabee jira hagana baay'ee populaarii hin taane garuu namni bataskaanuma warruma dhaquutu achi dhaqaa ture jechaadha. Namni naannoo sana jiru akkuma jirtu nama ortodoksiidha. Ganda keenyayyuu bataskaana dhaqxee argite sana biratti amma bakka sun
warra handa jedhamutu achi dirree isaaniidha jedhama achitti namni ni irreeffata gaaruma sana gubbaarratti bataskaannis achuma jira gaara cuqqala kanarratti amma yeroo hundumaa oktoobarii keessa irreechiin ture durumaa jechaadha kun bataskaannis achuma ture walumaan deemaa ture iyyuu kanaafuu akkuma aadaatitti namni kan kana fudhatu namni akka biraatti subatu inuma jira homaa gaaffii hin qabu biyya alaa immoo ati kare yeroo kudhanii kana argee jirani 2010 jalqabe yeroo hundumaa duraan Jarmanitti godhamaa ture boodarra Hoolaanditti shift ta'e 2013 booda akka faranjiitti eegasii namni walumatti dhufa namni achi dhufu kun hundumtiyyuu nama warra amantii qabu I don't know ana malee namni charchiin dhaqne waan jiru iyyuu se'u namni baay'een jechuun charchiis masgiida sinuma dhaqaa dhufee walumatti dhufee nyaatee walii sirbee entertain godheetuma gala lammata ijoolleenis biyya alaatti guddatte kun bakka biraatti bakka itti aadaa argitu hin jiru kanaafuu bakka itti uffata aadaa argitu nyaata aadaa argitu nama wal bartu afaan walitti haasoftu waan akkasii waan tureef akka malee akkuma jechuun akkuma walitti dhufeenya gaarii tokkotti beekan ijoolleen tiyyayyuu amma dhangaa maalinni cokkoo argitu kun keekii irreechadha jette asitti nyaannan jechuun achitti nyaatu waan baraniif kanaafuu bakka itti namni walitti dhufuudha Ana achitti peeparii faa wayii dhiyeessaa ture ana ekspertii waan kanaati miti garuu matuma kiyyaaf kiireessituma kiyyarraa ka'eet maalirraa ka'e wanni kun waan jedhu boodarra wanni naa gale guyyaa lakkoofsa guyyaa Oromoon aadaadhaan qabu walitti hidhata wanni kuni namni kalandarii Oromoo kanarratti namni baay'een peepariin xixiqqaan hojjetamee jira bakka hundumaa jira amma suuta laafaa deeme malee Profeesar Asmaroom sirriitti qorate wanna kana qoratee namicha Ariiroo Raamataa jedhanii sana gaara sulultaa kanarratti fidee urjii faa hunda argisiisee sirriitti qorate sana qofa duntaan naasaa hunda nama astiroonomoorra faa geessee dhakaa wayii nama Tungaa jedhamu tokko jira kan argame isaa fi urjiiwwan kana kan ittiin laalan waggaatti jechuun guyyaa hundaa barbaaduu waan nama rakkisuuf dhakaa dhaabbatetu jira dhakaan sun yeroo kam dhaabbateyyuu kan jedhu adda baase jechuun lachuunu kaarboon deetingiidhaanis lammata immoo dhakaa torba wayii tokkotu argame karra Noorz Keeniyaa sanatti urjii torba walitti hidhata wanni kuni urjii sun immoo hundumtiyyuu maqaa afaan Oromootis qabanii kan Ingilishii kan saayintifikiitis qabanii urjii sanatti walitti qajeelee jira waggaadhaan dhufee namni urjiin sun dhufu achirra dhaabbatu isaa sana laala boodarra dhakaa sana egaa argee booda inni maal argee dhakaan sun digirii lamaan urjii sanarraa warraaqee jira paatarnii qabas dhakaan torban iyyuu urjii torban irraa digirii lamaan warraaqee jira kanaafuu maaliin inni jedhee akka malee curious ta'e jechuun basic introduction astronomy qaba Asmuroo boodarra maal godhanii dhakaa sana kaarboon deetingiidhaan dhaabbate hagam waan jedhu kana kaarboon deetingiidhaan kara waggaa 2300 galchanii lammata immoo urjiin fi lafti kan walirraa warraaqan waan weebilii jedhamu tokkotu jira astiroonomii keessatti lafti tun akkana akkaataatti warraaqxu jechuun rivolutionii jedhanii waan baranne tokkotu jira miti aduu duuba deemti ofiis immoo akkanatti marsiti kan sadaffaatis jira mataan ishii gara gaggala waggaa kara 2026tti fixxi waan sana so waggaa 2002tti kan digirii 2 deemuu dandeessu waan jedhu jechuun jarri proof godhan jechaadha wanna kana jechuun kalandarii kana kalandariin kun immoo urjiin torban kun urjii lamii jedhamu urjii buusaa jedhamu urjii bakkalcha jedhamu kana arba gaadduu algaajimaa urjii baasaa waan jedhamutu jira torba isaan urjii sunii fi yoo addeechi yookaan immoo jiini yeroo tokko bayeedha kan guyyaan kan jiini isaa beekamu akka inni qorannoo isaa sanarratti jiini waggaan haaraan Oromoo maarchii keessa jalqaba urjiin lamii jedhamu yookaan immoo beetaa triangulum jedhamuu fi yoo addeessi yeroo tokko baye wanno tokko paraalelii ta'ee baye guyyaan jalqabaa bitaa qaraa jedhan Boorana biratti maqaan bakka bakkatti maqaa adda addaa qaba edu qoranne salbaana faa maqaa jedhanii takka dhageesseen beektu sirba hirphaa faa keessa iyyuu jira wanni kuni jechuun bakka hundattuu iyyuu jira maqaan bakka bakkatti yeroo tokko wal dha'uu danda'a yoo akka sanatti lakkoofne ji'a Seepteembarii kana keessa yookaan fulbaanaa kana keessa urjii baasaa jedhamu yookaan immoo Siirees jedhamuu fi
addeechatu yeroo tokko bahaa isarratti hundaaniidha warri ayyaantu jedhan suni kan laalan spiritually miti wanna kana kan laalan jarri ijumaan arganni dhakaa kana beekumsumadha namni garuu hundi waan hin beekne fi akka jara akkuma xanqaayii wayitti ilaala akkuma waan astrolojiin knowledgein dur namni wanni urjii irratti qabu astrolojii ta'e kana jechaadha amma astrolojiin fi astronomiin observationidha scientificidha kun garuu spirituality waan sana walitti hidhan astrolojiin jarri amma namni akkuma waan ija addaatiin ilaalanidha jarri garuu expertuma laalaniitumadha ilmi nama hundumtu akkanuma godhaa ture yeroo dhakaan kun itti dhaabbate kana yoo fudhanne yeroo Aristotle faa jiranidha jechuun isaan amma yeroo sanatti constellation yookaan immoo urjii bebbeekamaa kana kara 88 kara 44 adda baasanii turan warri amma Giriikota dur jechaadha naasaan amma kan adda baase 88dha namni Oromoo amma kan itti fayyadamu kara torbaadha gruupii torba kana keessa jechaadha kanaafuu kun beekumsuma ilma namaadha jiini kun waggaa walakkaa ta'a yeroon immoo itti kabajan kun yeroo birraadha yeroo ganni bahee midhaan gariin boqqolloo akka baaqelaa waan akkasii kun gahuu jalqabuu fi yeroo namni akka malee abdii horatudha jechuun ganni dur yeroo riqichi hin jirre yeroo karaan hin jirretti akka malee yeroo dukkanaadha namni deemuu hin danda'u yeroo itti midhaan isaan galfatan sun itti dhumudha sanyii facaasanii kanaafuu namni beelaa karaan dukkanaa laga ce'uun fi namni lagaan hin nyaatama akka ammaa kana karaan fi makiinaan fi waan akkasii ta'eeti miti kanaafuu birratti ba'an celebrate godhan kanaafuu yeroon itti celebrate godhanidha jechaadha wanni kuni kanaaf ani wanni ani dhiyeessaa ture kaalandarii Oromoo san akka namni hubatudha ani kaalandarii sun aadaa Oromoo keessatti waan hundumarrayyuu gadaa olitti iyyuu barbaachisaadha jedhee yaada gadaan oo kaalandarii sun hin jiraanne jiraatuu hin danda'u amma namni baay'een egaa fakkeenyaaf ortodoksii fa'aa dhufee guyyaa waan itti lakkaa waan qabuu fi hagas mara yaaduun irra hin jiraatu haati yeesoo gaafa maaramii booda jechuu dandeessi gaafa masqalaa booda jechuu danda'anii duraan masqalli hin jiru yookaan immoo waan ayyaanoti kun waan hin jirreef taayim maarkarii hin qabu namni waan itti ilaalu hin qabu kanaafuu jaroota ayyaantu jedhan sana irratti hirkata jechaadha waan sana isaan guyyaa sana ilaalanit yeroo akkanaa kana irreechi ta'a jedhanii yaadan yeroon kun immoo akka biraatti yeroo itti aduun naannoo equatorii kanatti walqixxee equinoxii waan jedhan sana maarchinis akkasidha kunis akkasidha kanaafuu isaanis walitti qabata yeroo lafti aduu walqixxee lafa gidduu jiraatu jechaadha kanaaf adamma waanuma sanarratti akka namni infaasisii kennuu fi sirriitti hubatudha kaalandarii ilma namaa kamiyyuu haaluma akkana kana qaba waan ta'eef asirratti maal inni waan argaa jiru gaafa kabaja irreechaa biyyatti illee kabajaa turtanii san keessatti nama maratu deema namni deemu kun immoo baay'een isaa warra bataskaana deemu maybe galgala okittiin bariisaa bataskaana deemee gaafa kaan immoo ayyaana irreechaa kabajuudhaaf deema namni waliin deema akka ta'e natti argisiisaa jirta kan biraa biyya alaa gaafa turte immoo irreecha kana kabajuu qofa odoo hin ta'in irreecha irratti hirkiftanii waraqatallee akka dhiyeessaa turte waraqanni sun immoo ka'umsi isaa warra beektoota ta'an warra seenaa Oromoo kittiin astiroonomii Oromoo kana qoratan akka Profeesar Asmaroon faa warra biraa wajjiniin walitti qabdee kana dhiyeessaa turte jechaadha amma akkanatti nutti maa jirtutti maa inni irreechi tokkoffaadha maarkii waan ta'e qabaa jechaadha feasible waan ta'e wanta mul'achuu danda'u tokko ganni jira ganna keessa waan lama qabee dhufa ganni tokkoffaadha fiichariidhaaf waan egereef waan si tajaajilu midhaan akka itti facaafattu si godha at the same time immoo waan si cinqullee qaba maaliif lagni guutaa lagni yoo guute immoo bishaan si fudhachuu danda'a so tokkoffaa wanni si cinqu kun illee hin dhaabbata wanni bu'aa isaallee immoo gaafa itti oomishattu ta'a jechaadha maaliif amma onkololeessa keessa so wanni kun remarkably waan mul'atudha warra ayyaantu qofa odoo hin ta'in namuma abboon fe'etti illee waan mul'atudha namuma lafarra deeman akka keessa jarri immoo akka ammaatiin nan jette kanatti waan isaan xanqaayii waan jedhamu kana ta'aniif odoo hin ta'in beekumsa waan qabaniif akkuma saayintistii hayyoota Oromoo waan ta'aniif isallee waan beekan qabanii jecha specific guyyaa isaan beeku jecha so waan lamaan kanatti walitti dhufa kanaaf kabajamaa naan jechaa jirta natti fakkaate amma celebrationii kana godhamaa jechaadha bakka birraan bari'uu sana waggaa walakkaatti akkas ta'uu sana celebrate godhamaa kanaafaa dhiyeessaa turtanii jechaadha amma garuu kun akkuma jirutti ta'ee hoggaanumti jechi lakkoofsumti kaalandarinumti biyya maraa kun iyyuu akkamitti calqabe maal fakkaatama fakkeenyaaf gorgoriyaan kaalandariin jira an Oromoo ammatti nutti maa jirta I think
anillee nan irraanfadhe malee guyyaanumti 27 iyyuu maqaa qaballee jetteertaati jechaadha. So amma annaan jechaa jirtu maalinni ayyaanni Oromoo barri haaraan maarchii keessa kara dhumaati jetteerta. Miid yiiriin immoo irreecha waliin walitti dhufaa jechaa jirtaati. At the same time wanni kana garuu adda godhu maalinni ayyaantota qofa odoon ta'in namnumti marayyuu akka hubatu waan godhu immoo wanna biraa jira. Kuni even psychologically wanna mul'atu qaba jechaadha. Maaliif midhaaniin gaa bokkaan immoo hin dhaabbata. Bokkaan suni mataa isaatiin bu'aa qaba. Kanan biraanin jechuu barbaadu garuu addunyuma maratti iyyuu kaalandariin akkamitti calqabe jechi akkamii haal kaalandar amma fakkeenyaaf gorgoriyaan kaalandarii illee maal wajjin wal qabata. Kan biraatis biyyi hedduun ayyaana bara haaraa hin qabu muti amma fakkeenyaaf biyyuma kana keessa yoo dhufne cambalalaati illee kaafte cambalalaan illee jira. Kanaafi irreecha maal adda godha kan jedhu san illee odoo nuu kaafte jechuudha. Irreecha anaaf akkuma ayyaana waggaa walakkaa ta'uu isaa qofadha. Akkuma dura jedhe sana waggaan haaraan Oromoo kan jalqabu ji'a Maarchii keessa urjiin lamiin fi addeecha waggaa walgaan yookaan immoo beektaa tiraangulamii fi lamii walgaanidha. Guyyaan jalqabaa fi jiini jalqabaa kan jalqabu guyyaa bitaa qaraa jedhamudha. Bitaa qaraa kun booranatti jedhama. Innis kabajamaa ture. Historically guyyaa waan akkanaa kun hin kabajamu. Ayyaana baay'eetu dagatame boodarra jechuun amantiin adda addaa aadaan adda addaa dhufee lammata immoo wanni kun akka malee irreecha akka hin dagatamne an godhe waan itti hidhame waan remarkable waan ta'e wajjin qaba jechaadha. Bu'aas qaba waan nama dadhabsiisus immoo qaba. Akka ciniinsuu wayiiti. Ciniinsuun amma mucaa sii kenna garuu wannichi sun si dhukkubaa muti. Okay. Kanaafuu kaalandarii amma fakkeenyaaf kan Girigooriyaa kan waggaa fudhanne waan hedduu tokko lachuuyyuu amma kan Juuliyaan jedhamu kun kan Itoophiyaa keessatti itti fayyadamnu kunii fi kan Girigooriyaan jedhamu kun hundeen isaanii tokkuma boodumarra adda addatti ta'aa deeman malee. Dura kan jalqaban kun gariin Ijiptii keessatti jalqabanii gariin immoo Roomaan edu kiristaanitiin achi naqin dura jalqabanii dhawaata evolve ta'aa deeman. Guyyuma fakkeenyaaf guyyaa 31 amma Oogustiin 31dha. Namicha Siizaar Oogustos jedhamutu maqaa isaatiin akka ta'u godhe jiini sunu Oogustos isarraa dhufe guyyaan iyyuu akka 31 ta'u nama hundaa ol akka ta'u barbaadeet akkas godhe jechuun. Kanaafuu namichi akka waaqatittis yeroo inni itti fudhate jira ji'uma kanayyuu. So Gorgoriyaan kaalandariin isa hojii walitti dhabe. Boodarra garuu irraanfatame. Boodarra Girigooriin namicha pooppii wayiidha isatu modify godhe sirriitti guyyaa kana jechaadha. Kan amma kaalandarima baay'eetu jira. Kan hijiraa amma Nabiyyuu Muhammad yoo bakka wayii deemanirraa ka'eedha kan jalqabe 612 jechaadha. Spiritualliidha. Garuu waan inni irratti hundaa'u ji'a irratti hundaa'a. Ji'a fooloo godhanidha kan. Akkuma Oromoo kun hundaa'u innis akkasumatti hundaa'a jechaadha. Kan immoo amma warra Iraanii qabanii akka malee umriin isaa dheeraadha. Karaa waggaa 3,000 amantii Zoroaster jedhamutu ture duraan. Ammas jira amantii sun. Actually amantii naannoo Middle East jiran keessa amantii waaqa tokkichatti aman keessa tokkodha inni. Karaa waggaa 1,000 dura jechaadha kiristaanitii dura kan jiru. Warra amantii sanatu ayyaana sana uume. Bifa adda addaatis qabaatee jira wannoon isaa. Amma fakkeenyaaf warri Bahaayii amantii sana kaalandarii sana fudhatanii garuu akkaataan itti lakkaa'anii fi akka warri itti lakkaa'an adda addadha. Guyyaa sana ammas Iraanitti official Nawruz jechuun ayyaanni Nawruz jechaan New Day jechaadha. Ayyaanni sun akka malee kabajama. Obaamaan bara dura aangoo jechuun I think waggaadhaan gaafa sana wannoyyuu ergaayyuu dabarsaa fi ture uummata Iraaniitiif guyyaa kana kabajan jedhee. Uummati Iraanii amma jiru kun baay'een isaa musliimaa I think parsantii 80-90 ol musliimaa. Kiristaanoti jiranii warri Joorjiyaa Ortodoksoti Kaalaadiyaan warri jedhanii jiranii Juwooti jiranii Zoraasterii warri ta'an jiranii warri Bahaayii jedhaman jiranii fi immoo warri musliima ta'anii sunnii ta'anis jiran warra Araboota baay'een garuu ayyaanni kun across biyya sana keessatti akka malee kabajama. Waan adda addaa godhan ibidda faa lafarratti bobeessanii irra utaalanii waan makasii. Azerbaajaan amma jirti. Azerbaajaanis musliima garuu traditionii sun haga ammaa jira. Kanaafuu wanni kun hundeen isaa spiritually wayiidha. Amantii wayiirraa madde. Amantii sun amma nama xiqqaa tokkotu hordofa Iraan keessatti. Namni kun warri kun baay'een isaa musliima suni garuu akkuma aadaatitti kabaja jechaadha. Homaayyuu walitti hin qabatu. Taataa faamiliin jedhamu kun amma warri make
taataa warri Hindii kuni amantii sana hordofan amantii Nawruuzii sana uume sana jechuun faamilii Iraaniidha karaa Hindii deemedha. Jaanuwaarii amma fakkeenyaaf Jaanuwaarii waan jedhamu kun Jaanuusii waan jedhamu waan warri Roomaa itti bulutu tokko ture waan isaan worship godhan waaqa jalqabaa jechaadha. Jaan ijji isaa fuulduraaf duuba jedhaniitti yaadaa turan isaan. Namni amma garuu namni Awurooppaa keessatti kalaandariin kun namni Wataskana dhaqus namni dhaqnes namni Islaamatis namni baay'een niwuriirii kana hin kabajatu. Actually amma akkuma addunyaatti kabajamu. Universaalii ta'ee jira iyyuu amma. Garuu hundee isaatti achi deemte innis waan wayii qaqqabuu qaba jechaadha. Amma namni baay'een bara dheeraa waan ta'eef egaa namni universalize ta'e waan wannoon hin jenneef namni waan hin yaadanneef waan ammaa kanatti fakkaata malee innis spirituality qaba. East Europeetti amma Hangaarii fa'aa maaliifaanti waan ritualii itti waan kanatti hidhatu baay'ee qaqqaban kan Christianity keessa hin jirre garuu kan isaan qofti godhan baay'eetu jira. Rumeeniyaa fa'aa maaliifaanti waan goggodha wayii baay'ee qaban ritualuma wayii jechaadha. Amma nu biratti fakkeenyaaf qaammee ayyaanni jedhamu kun traditionally waan kabajamaa turedha. Fi amantii kan kiristaanaa kanatu walitti makame. Malee ofuma mataa isaatiin jiraa jettaa. Jechuun laal amma fakkeenyaaf dhiimqata waggaa fudhatte wanni namni naannoo keenyatti godhu hin sirbaa farsoo hin naqaa nyaata hin godhaa homaa riichuwaalii tokko iyyuu hin qabu. Sirbi addaan jiru. Sirbi isaatiyyuu adda hin qabu sirba addaan qabu. Anuma duraan sirbu san achirratti qabee dhufee sirbu. Kuni garuu kana amma qaammee fudhatte masqala fudhatte aadan duraan ture akka jiru sirriitti argisiisa. Waan ta'e wajjiniin akka warlaafaa lafa haaraa nyaachisan. Gaafa masqalaati. Solution nama ritualii originalii waan kana walitti qabatu. Kaloon dhoowwitu iyyuu namni bakka inuma gadhiif taa'e. Jechuun kuni amma naannuma kana jechuun koo Oromuma keessatti jira bakka biraan jiru wanni kun. Masqalli fakkeenyaaf amma naannoo Amaaraa dhaqxe purely religiousdha. Jechuun aadaan Amaaratu amma aaduma ortodoksii ta'e waan jiruuf jechuudha. Tokko wal overlap godhe. Nu biratti immoo aadaa lamatu walitti makame kan duraan ture sanaa fi kan charchi kunirree bakka itti walitti makame jira amma. Waan syncretization jedhama warri anthropology jechuun waan akkanaa kun warra amma siikii jedhamutu jira siikii warra Hindii jiran. Actually the previous prime minister illee siikii ture miti warra Hindii. Amma illee World Bank amma warri siikiin jechaan Hinduu fi amantii Islaamatu walitti makamee uume. Jechuun hoggaan inni hoggaa 500 irra iyyuu hin caalu guruu naannikaa jedhamtu uume. Lamaan sana walitti makee jechaadha. Kanaaf jarri Islaamas Hinduus. So kan nu biratti immoo irreechi indijineesumadha. Amma garuu masqalaa fi amma qaammee maal fa'aa arge tokkoffaa maqaa kan masqalaadha malee kuni amma qaammee fa'aa jedhanii namni biraan beeku amma. Kiristaanummaa waliinumaa walitti hidhatu. Shinooyyeen sirbi shinooyyeen jedhamu. Qoqorsa dhaqanii buuqqisanii kan isaan wajjin walitti. Duraan kan eduu wanni kun hin dhufin dura akka wanni kun turedha kan argisiisu. Lammata guyyaayyuu guyyaa biraa kabajaa turan duraan. Gaafa qaammee odoo hin ta'in. Ijoollee ta'e akka wantiyya qaammeen Oromoo amma jechaa turteeyyu. Kanaafuu waan dursu wayii tokko qaba. Garuu suuta waliin fakkeenyaaf amma masqal afaan Oromoo fakkaatayyu nu biratti jechuun waan duraan celebrate godhaa jiran sana waa walitti dhufee fi namni maquma kanayyuu indigenous godhee jira namni maqaan isaa masqalee jedhamu baay'eetu jira akka malee indigenous ta'ee jira. Garuu wanni kun waanuma jechuun normaaluma kaalcharii ilma namaa keessatti kanaafuu kaalandariin hundumtiyyuu kan ji'a irratti kan urjii irratti hundaa hundumtiyyuu kan amantii wayii tokko keessatti uumamaa suuta deemee bifa biraa qabaataa nama hundaan mataa deema. Aadaan ilma namaatis immoo jijjiiramaa deema kontekstuma sana keessatti. Fakkeenyaaf amma uffata aadaa Oromoo jennaa jira amma waan uffannu kuni garuu kwaalitii amma jiru kanaan kalarii amma jiru kanaan faabrikaa kamtu akkamitti oomishe yeroo waggaa 50 waggaa 60 jechuun dhawaatuma evolve godhaa deeme jechaadha. Jechuun kalarii namni filatu jira ummati wayii tokko kan environment keessatti guddateerraa ka'ee waan adda addaarraa ka'ee akkasumatti dhufe jechaadha. Kunis kanaaf wanni kun kaalandarii Oromoo walitti qabata. Kaalandarii akka malee importantiidha. Yoo Oromoon gadaa dura kaalandarii uume jedhee yaada amanaan. Maaliif akkasitti amanaa eduu gadaan waggaa lakkooftu malee ta'uu hin danda'u. Namni yeroo itti walirraa fuudhu jira, yeroo itti caffee godaanu jira, yeroo itti sadarkaa tokkorraa karaa dabballeerraa karaa foolletti ce'u qabaa. Kana godhuudhaaf
waan guyyaatti lakkooftu waan waggaatti lakkooftu jiraatu qaba. Yeroo sanatti Girigooriyaanis hin jiru, Juuliyaanis hin turre. Kanaaf kaalandarii biraa qaban jechaadha. Sun egaa dhufee booda namni iiziidha sun. Kaalandarii qabaa, waraqatarra jira, ayyaanni jira, ayyaanni masqalaa reediyoodhaan annaawunsa ta'a. Taayim maarkarii ta'eef namaaf. Kanaaf sana dagatee walitti makee hubata jecha. Namni hundi waan kanan qoratu. Malee kanaafuu kaalandarii sun sirriitti beekame akkuma mid-year festivaalittidha kan kabajamu. Waan kanarratti namni amantii kamiyyuu qabaatee walitti dhufee akkuma waltajjii itti walitti dhufan tokkodha jedhee fudhadhaani kana. Kanaaf biyya alaa akkasumatti walitti kabajaa. Wanni dhiyeessaa. Egaa Kamaaliin amma an jechaa jirru ayyaanni Oromoo haaraan bara haaraa maarchii keessa ta'a. Garuu inni significant waan ta'e jiruuf jireenya uummataa wajjiniin ammas waan wal qabu wanni akkasitti waan mul'atu hin qabudha. Kuni garuu akkuma ciniinsuu san ganna keessatti bu'aa wayii wanni qabu roobni roobat tura. Roobni sun immoo firii wayii kenna. So roobni sun hin dhaabbata. Firiin rooba sanii immoo gaafa itti mul'atu waan dhufeef celebrate itti godhaadha. Kuni haa ta'u malee immoo isa qofa odoon ta'in astiroonomiin yookiin ayyaantuun Oromoo waan kana actually ayyaantu jechaan amma waan biraatiin beekama. Beektaa miti jechi ayyaantu jechaan amma yaa'u equivalent to somehow qaalli waan akkas jedha. Well qaalluu kan jedhe sun iyyuu qaallichaa kan jedhe iyyuu waan biraati. Anyway isaa dhiifnu jechi beekumsa irratti warri hundaan immoo warri kana himanii jira jechaa jirti. Isa qofa odoon ta'in biyyuma alaatitti iyyuu immoo seenaa keessatti kaalandariin adda addaa akkasumatti calqabee kan jedhe nu ibsite. Si'achitti maal ta'utu irra jira jettee yaadda irreecha amma wanna tokko kaafteerti. Uummanni Oromoo kaalandarii kana sirrumatti ilaaluutu irra jira sirriitti qoratuutu irra jira kan jedhu kaafte maaliif inni iyyuu gadaa sirna gadaatu dursuu danda'a kan jedhu kaafteerta. Haa ta'u malee ayyaannumti irreechaa kun iyyuu maal ta'utu irra jira si'achi. Waan ta'e qaba amma fakkeenyaaf irreecha gaafa jedhamu amma namni baay'een amanuudhaaf qofa odoon ta'in baay'een warri kalaquu danda'a dizaayineroonni keenya. Oggaa guutuu itti dadhabaniit waan gaafsa oggaa guutuu itti dadhaban sani gaafa itti argisiisan faa ta'uu calqabeera amma. Artistoonni keenya waan baay'ee itti dadhaban kitaaba barreessanii kitaaba ji'a itti eebbisan ta'uu calqabeera amma wanni kun. Isarra darbee immoo duraan keessatti iyyuu reezistaansii jechi cunqursa keessa turre jedhee uummanni gaafsan waan itti dhaga'ame san waan itti argisiisu illee ta'e har'atti irreechi waan baay'ee ta'eera akkuma biyya maraarratti evolvii godhaa dhufu. Haa ta'u malee immoo si'achi kana calayyuu maal ta'utu irra jira jettee yaaddaati. Wanni amma kana iyyuu akkamitti yaadda? Vaaluu kana akkamitti? Ayyaannumti oggaa uummata tokkoof maal inni iyyuu? Ilmi namaa I think waan itti bakka itti walitti sirriitti dhufee wal baree aadaa adda addaa argee aksentii adda addaa dhagee nyaata adda addaa argee uffata adda addaa argee itti celebrate godhu tokko hin barbaachisa. Kanaafuu uummatooti sababa koloniitiif guutumatti aadaan isaanii indijinesii bade hin uumaniyyuu kan amma kan Ameerikaa Thanksgiving dayin Laatiin Ameerikaa keessatti kaarnivaaliin adda addaa kabajamu kun waanuma adda addaa godhaa oola namni amma Ispeenitti hoggaa argite qotiyyoo liga deddeemi artifishaaliyyuun uuman. Lammata immoo naashinaal riishwaaloti jiran kan homaa seekular ta'a fuulii amma naashinaal indipendensi dayi waan akkasii jedhamu kun guyyaa kan namni walitti dhufaa sirriitti celebrate godhaa kana godhuun ummati stable ta'ee jiraatuudhaaf qalbiin isaa kara tokkotti qajeeluu qaba. Interact godhuu qaba namni jechuun wanni ummata kana walitti dhufu gariin infraastiraakchariin jira, miidiyaan jira, manni barumsaa jira jechuun nama ummati tokko stable kan ta'u knowledgein isaa wal fakkaataa ta'ee wanni inni beeku wal fakkaataa ta'ee interact godhee connected ta'aa deemedha kan biyyi tokko stable ta'u. Kana irratti dabalamee naashinaal guyyaa maartiriis dayiin kabajamaa fakkeenyaaf amma Oromoon guyyaa gootota jedhee kabajaa kana kan kabajuuf nama duraan darbe sana yaadatu sacrifice sana celebrate godhu waan commitmentii isaa uummata isaatiif qabu sana jabeeffatuudhaaf namni akkuma amantii qabuunis immoo jara du'an sanaafis namni waaqa kadhatus jira akkuma adda addaatti jechaadha. Irreechis akkasuma anaaf irreechi Oromoon oggoota jechuun akka uummataatti egaa jiraate booda waan adda addaa keessa darbee jira. Amantii adda addaa yeroo adda addaatti fudhatee jira. Fuulduras akkasumatti fudhataa deema. Kuni garuu heriteejii bara dheeraas gaheedha. Wanna kana qabaatuun uummata Oromoo miliyoona 5-6 walitti dhufaa. Miliyoona 5-6 uummata miliyoona
afurtama shantama keessaa uummata guddaadha jechuun parsantii 4-5 parsantii 10 faatu walitti dhufa jechaadha. Kan bifuma kamiin iyyuu uumuu hin dandeessu waan biraatiin isteejii kanarra sadarkaa kanatti wanni ati uumtu hin jiru. Wanni kun immoo aadaa uummata Oromoo kan uummata hundumaa hammatuu fi walitti fidu ta'ee akka inni itti fufu warri waan kana qopheessan waan kana qoratan wanna nama walitti fidu qopheessutu barbaachisaadha. Wanna nama walitti araarsaa deemu jechuun isteejii tokko akka niwutaraalii ta'ee akka inni nama walitti fidu godhaa deemutu irra jiraata jedhee yaada. Ayyaanni kun Afrikaa keessa ayyaanni nama uummati haganaa irratti bahu kan indiijineesii ta'e hin jiru. Kanuma Afrikaa keessatti uumamee uummati haganaa kun irratti bahu akkasitti promootidii ta'uu qaba. Sun immoo turizimiidhaaf karaa uumaa ikoonomiin akka guddatuuf karaa uumaa akka ilmi uummati walitti dhufuuf karaa uumaa. Lammata immoo waan kaalaandarii kunis qoratamee uummata biraa waliin akkamitti walitti dhufu. Fakkeenyaaf Sidaamaa waliin amma ayyaantoo jedhan Sidaama biratti bakkalchoo jedhan jechuun guyyoota amma ji'oota kana fudhannee akkuma jirutti maqaan akka malee wal fakkaata guyyoota irree. Kanaaf hundeen waan kana bakka tokko ta'uu argisiisa. Anamma kan Hadiyyaa kan Kambaataa fi warra biraa fa'aa kan warra Omotikii kan fa'aan argine malee akka inni walitti dhufuudha kan argisiisu wanni kun immoo ummatootuma naannoo kana jiru walitti hidhuudhaaf fayyada. Ummati naannoo kanaatis jechuun akka inni traditional knowledge historical knowledge akka inni qabu akka inni heritage qabu argisiisa. Kanaafuu waan kana sirriitti hojjetu barbaachisa jedhee yaadaan. Namni akka biraatti hubatu fakkeenyaaf ani bakka waan kana akkanatti amana namni jedhu mirga isaadha. Garuu wanna sana namni hundumtuu akkanatti qofa hubatuu qaba jedhee irratti godhuun I think aadaa ummataatis diiguudha uummatarree addaan diiguudha jechuun nama biraatirree dhiibuudha jedheen fudhadhaan ofii isaatiin mirga isaadha abbaan barbaada jechaadha. Namooti akkamitti akka amanuu qaban nuti itti himuu nurra hin jiraatu. Isaanis dhaqanii isteejii ummati amantii adda addaa qabu walitti dhufu kana aadaa namni amantii adda addaa qabu walitti dhufu kana qofadha bifa kanaan qofa hubatamuu qaba jedhanii namarratti fe'uun rakkina qaba. Akkuma jedhe seenaa kam keessatti aadaa fi amantii gidduu daangaan jiru akka malee qallaadha. Walittis makuu hin dandeessoo barbaadde addaanis qabuu hin dandeessaa. Aadaan hundumtuu immoo historically processii adda addaa keessa daddarbee waanuma adda addaa godhaa deema. Namni amma kiristaanni biyya baay'ee jira garuu akka waan inni godhu fakkeenyaaf ximqati biyya kanatti akkanitti kabajamu kanatti biyya biraatti hin kabajamu bakkuma ortodoksiin jirutti iyyuu. Jechuun amantiinumti tokko ta'ee wanni fakkeenyaaf amma mooliida biyya tokkotti hin kabajamu asitti hin kabajama jechuun tradishiniin jechuun kontentiin isaa tokko ta'ee kitaabni isaa tokko ta'ee namni bakka adda addaatitti aadaa waan itti daddabalatu numa qaba jechaadha. Wanni sun immoo waan amantii hundee sana waan tuqne namni akkuma aadaatti fudhatee deema waan kana. Kanaafuu irreechi akkuma aadaa uummata Oromoon immoo amma jiru kun kaalcharii adda addaa amantii adda addaa qaba. Isa keessatti waliin ta'ee celebrate godhuu fi bakka itti wal ga'u bakka uummata biraa waliinis uummata biraattis aadaa isaa argisiifatu walitti hidhamu wayii tokko akka inni ta'u sirriitti irratti hojjetamuu barbaachisa. Waan tokko immoo qoratuun irree barbaachisaadha. Akka inni evolve ta'aa deemus immoo beekuun akka malee barbaachisaadha jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Garasuu wanni nuun jechaa jiru akka uummata Oromootitti iyyuu wannumti waliin qabnu afaan Oromoo jira garuu immoo ayyaanni waliin kabajnu maaliif Oromoon walakkaan isaa kiristaanaa kun hin amanu kun immoo musliima. Kanaafiyyuu ayyaanni irreechaa kun garuu akka guyyaa Oromoon marti waliin qabutti keessattuu namni biyya alaa jiraatu heriteejii isaatitti wanna akka walitti hidhamu gochuullee hin danda'ama. Si'achillee akka waliin jiraatuuf waan waliin dubbatudha jechaadha. Guyyaan kun akkas godhanii guddisaa deemuun illee hin danda'amu guddachaatuma deemee dhufeera. Wanna tammatti dabalaa jirtu immoo kan biraa maalinni Afrikaadhuma keessatti akkuma uummata gurraachatitti iyyuu indijiinees ta'ee uummanni ammana bahee guyyaa tokkoon han kabaju hin jirudha. So Oromoon uummatuma gurraacha kanaaf iyyuu waan kenneedha jechaadha. So kana maal jechuun barbaade yaada ati kaastirraayi Oromoon duraan kabaju addaan faffaca'uu qofa odoon ta'in ayyaanni kun akka ayyaana Itoophiyaanota mara ta'uutitti ayyaana Afrikaanota uummata gurraachaa akka ta'utti irratti hojjechuun nurra jira jechaadha. Kana jarraa hubadhaa jiru. Isa qofa odoon ta'in immoo Oromoon waggaadha amma waggaatti
dadhabaa ture kalaqa adda addaa uume akkuma amma calqabe kanatti kan irratti argisiisudha ijoolleen keenya biyya alaa jiranillee heriteejii isaanii guyyaa kana ittuma daddabalaa deemne seenaa keenyallee kan itti nutti himamu ummata biraatitti himnu hannullee irratti walitti himnu isa qofa odoon ta'inillee si'achitti illee maal sirreessuun nurra jira kan jennullee irratti mari'achuudha gochuun hin danda'ama maaliif ati iyyuu sila jetteeta namnumti ayyaana hin qabne iyyuu warri kolonii keessa turan ayyaana iyyuu hin uumu jettee muti ibin ameerikaan iyyuu koo anillee baay'ee naan garuu Hollywood waan jedhan baay'ee qaba amma immoo kan Biraazil faasila kaasaa turte kaarnivaalaan jedhan illee qaba nu immoo hannu uumne odoon ta'in already maatiin keenya abaabileen keenya fi akaakileen keenya isaan dursaniyyuu warri uuman amma immoo numtiyyuu dhaloonni kun numtuu hanguddisaa asiin geenye resist even ko wanni biraatiyyuu odoo hafe resistance guyyaa resistance ta'ee guyyaa fincilaa ta'ee namni baay'ee nu achirratti wareegame muti amma wanni beekamu even mannumti saniyyuu memorii ta'utu irra jira jechaadha kun immoo an akkasitti ta'e Oromoon bahaalixa muslima kristaana ta'eeti gaaf sana achirratti wareegame amma fakkeenyaaf akka seenatitti an kabajamuun illee irra jiru Oromoon hooggantoonni qabsoo Oromoo calqaban abaa'oo keessa warri turan gaafatti wareegaman in kabajamaa memoraayizdi godhama muti dhaloonni kun immoo guyyaa tokkotti gaafsan asittiyuu manni 500 ol ta'e akka irratti wareegameedha kun iyyuu mataa isaatiin guddaadha jechaadha isa qofa odoon ta'in amma waan hedduudhaaf tajaajilaa ture anyway ati akka gaariitti ibsite kun hundiyyuu akkuma jirutti ta'e ayyaanni ummanni Oromoo duraanii ummanni Oromoo amma jiru kuni waliin ta'ee akka miliyoona 5 ta'u irratti kabaju uumne kun akkuma jirutti ta'e hanguyyaa waan hedduutti tajaajilamnu kana booda dura sanii rezistaansiidhaaf ummanni gurraachi illee ani akka vaaluu ta'u duudhaa tokkotti kabaju kun akkuma jirutti ta'e har'a immoo waldhabbiin tokko hin jira mormiin tokko hin jira kana akkamitti hubatta maal ta'utu irra jira jettee illee yaaddaati fakkeenyaaf tokko wanni kun amantaa qofaan jedhu jira kan biraa immoo erga wanni kun amantaa qofa ta'e ani maalan achi godhallee han jedhu jira jecha so ati immoo ansila wanna nuu kaafte qabda ayyaanni baay'eensa waan ta'e seenaa wayii qaba booda garuu achirraa ka'eet namni baay'een kabajuu calqaba amma waan wal dhabbii amma xiqqoo ammas bal'aa muti deemaa jiru kan akkamitti ilaalta isaan agoolamnu jechuudha. I think namni tokko irreechi akka dorgommii amantoota biraa walii seenu warra barbaadutu jira maaliif akka ta'e naan galu wanni kuni wal simatudha malee waa wal compete godhuu miti kuni aadaadha ofii isaaniiti namni akkas jedhee amanuu mirga isaa qaba namni biraa garuu wanni kun akkanadha bifa kanaan ta'uu qaba jedhee jechuun ilma namaa keessa namni amantii qabus namni amantii hin qabnes namni fanaatikii ta'e jira jechuun namni maal waa wayii tokko aga caafitti achi geessuu barbaadu jira waan makamiyyuu keessayyuu warri fakkeenya amma Faransaay waggaa fudhattee biyya liberaaliidha jedhama liberaalii sun garuu hijaaban uffatina keeppii juu sanan uffatina masqalii mormatti godhattanii mana barumsaa dhaqinaa jedhan anaaf amma wanni suni akraariidha isaan jechuun faanaatikiidha liberaalii ta'anii bi'aazar version ani namni fakkeenyaaf hijaaba uffatu mirga qaba namni seeraan uffattu malee jedheetis isa dirqisiisuun irra hin jiru uffatuun qabdu jedheetis dirqisiisuun sunis namumaaf dhiifamuu ture kuni abbaatu akkamitti waan tokko akka hubatu akkamitti akka amanu mirga isaadha namni tokko Oromoo jechuun akkanadha bakka nama irreecha dhaquudha nama irreechiyyuu amantiidha jedhee amanu jedhee warri murteessuu barbaadan jiran Oromoon waaqattis buluu dhiisuu namni danda'u jechuun namni abbaan ta'e define godhuun qabu abbuu ofumaaf namni of define godha namni islaama ta'e Oromoodha namni ortodoksii ta'e Oromoodha namni protestaantii ta'e homaayyuu ta'uu baate or hinduu bakka amantii kamiyyuu hordofee mirga isaadha kun barri nu keessa jirru kun bara akkasii kana keessadha kanaafuu bifa sanaan dhiibuun waan akkanaa kana triigarii godha namni warri yoo amantiidha namni jedhe namni amantiin isaa waan biraa kanatti makuun narra hin jiraatu jedhu oo akkasitti hubate ani xaaruun na rakkisa kanaafuu wanni kun aadaadha akkuma aadaa ilma namaa kamiyyuu kun immoo tokkummaa keenya bakka itti jabeessinudha bakka itti namni keenya itti du'eedha wanni kun waan haala amma jirru kanayyuu yoo waan kan akka malee kan hundumtuu jabeessinu warri amantiidha bakka Oromoo kana isin kabanye amantii miti jedhee namarratti Oromooyyuu miti jedhu sunis nama kana waan kana keessa dhiibaa
wanni kun immoo jechuun wanni kunumtiyyuu kabaja ani akkasitti amanuun qabu jedhu mirga isaadha namni wanni kun immoo kabajamuun qabu namni jedhu rakkina qaba yoo akkanatti addaan diigamne bakkuma itti ayyaanuma keenya sanayyuu kabajanuu dhabna jechuun wanni kun humna Oromoo jabeessaa deema jedheen amanaan walitti dhufuun namni miliyoona 5 walitti dhufuun interact godhuun wal baruun yoo danda'ame ana fooramiin adda addaa qophaa'ee aadumti naannoo adda addaatu fakkeenyaaf kaalendariin kun akkuma jedhe amma naannoo sanatti guyyaan 27 kun maqaa adda addaa qaba garii wal fakkaata garii wal fakkaatu Arsiitti waan biraadha Booranatti waan biraadha Gujiitti kan biraadha Wallaggatti kan biraadha jechuun Ilubbaaworitti kan biraadha waanuma sana iyyuu fooramii adda addaa qopheessee namni bakkatti local culture jiru kana iyyuu baruu fi ummati wal baruu kana godhuu danda'ama waan kana fooramii guddaa tokko cultural exchange Oromoo gidduuttis Oromoo fi ummattoota biraa gidduuttis bakkatti wal baranii fi walitti hidhaman ta'uutu irra jiraata yoo waan akkanaa kanatti gadi fagaanneetuma akkuma goone jechuun walitti dhufeenyi ummataa kun addaan diigamaa deema laaffataa deema wanni nu qabnu kan biraatis humni nuti kabachiisnu xiqqaataa deema jechaadha jechuun yeroo garii wanni akka malee jabeessan kun rakkina qabaa kanaafuu I think waan kanarra wal guddatuu qaba jedhee yaada namni amantii isaa kabajamuun mirga isaadha kun immoo kaalchariidha Sidaamni guyyaa cambalalaa hin kabajanii Islaamni Islaamaa jira Ortodoksiin jira Protestaantiin jira hadiyyaa waggaa fudhannee namni predominantly amma Protestaantidha historically state Muslimaa qabaachaa turanii hadiyyaan almost empire ture kanaafuu garuu kaalendariin isaanii kun waggaa haaraan isaanii kun sana bara history meeqarra darbee rakkoo isaan waan kanarratti wal morminu argineen beeknu Iraaniin akkuma ni jedhe sana namni Iraanii biyya alaa jiru kan amantii qabu kan hin qabne waan kana hin kabajaa guyyaa haaraa sana kabajaa turanii duratti maqaa dha'een beeknan Obaamaan iyyuu ergaa dabarsee fi ture yeroo wayii tokko warri Ayirishii amma Ameerikaa jiran Seent Paatrik jedhamanii guyyaa kabajan tokko qabanii uffata giriinii tokko uffatanii namni amma baay'een isaa faranjii kana bira jiru amantimayyuu baay'ee celebrate godhu garuu wanni kun bakka itti heriijee isaaniitti tursiisan bakka itti ijoolleen isaanii wal argitu bakka itti sanyii isaanii walitti himanii fi seenaa isaanii walitti himanidha kanaafuu waan akkanaa kana of jala laaffisuun ummatuma akka ummataatti of laaffisuudha jedhee yaadaani bakka itti dhaabbatu hin qabu immoo kun kanaafuu waan akkasii kanarraa I think namni of qusate wayyaa warri irreecha akka malee jaalanna jedhu namni waa akka malee jaalatu anaaf jaalatu haga namni biraa jibbutti waan tokko jaalatu rakkina qaba kanaafuu ana malee isin hin kabajina akka inni barbaadutti malee hin kabajina jechuudha suni nama ummata kana dhiiba wanni dagatamuu hin qabne Oromoon amma Oromoo amantii traditionally hordofurra Oromoo amantii Musliimaa hordofu Oromoo amantii Kiristaanaa hordofutu irra baay'eedha namni kuni aadaa waliin qabnu kana hin kabajinaa jedhanii nama jechuun ergaa akkasii sana dabarsuun I don't know namooti baay'een akkas jedhan kun ofiyyuu warra amantii qabanii miti jechuun isa waaqeffatumatti amananiidha isaan jechuun sekulaaridha baay'een isaanii in personal life kanaaf waan akkanaa kana dhiibuun ummata addaan fageessa addaan dhiibaa kanaaf kun I think fayyada jedhee yaadu waan akkanaa kanarraa of qusatuun barbaachisaadha wanni tokko ani amma irreecha kan naqu akka aadaatitti malee waan spiritualitiidhaaf miti kan naqu namni baay'een akkas jedhee yaada bakka biraa bakka dhaqu waan qabuuf waan spiritualitii sanaaf kanaaf kuni amantii indigenasiidha suni alaa dhufe waan akkasii jedhu kun daayikotomiin akkasii kun rakkina qaba anaaf kaalchariin hundumtiyyuu hundee isaa bakkuma interaktuma godhaa jiraate ilmi namaa kun kanaafuu amantiin nu keessa jiru hundumtu amantii keenyadha amantii ummata keenyadha aadaa ummata keenyadha isa kabajuun nurra jiraata isa respect godhuun nurra jiraata kun immoo akka inni inclusive ta'e stage neutrali ummati hundi walitti dhufuu fi walitti dhufeenya isaa jabeessaa deemu akka inni ta'u godhuun gaariidha yoo sanan goone saanis inuma laaffisa jedhee yaada kanaaf wanna jedhamu kun baay'een isaa carefully ta'uu barbaachisa baay'ee gaariidha gara sun akka nuun jedhetti kaayi kara lamaan of eeggannoon barbaachisaadha tokkoffaan ayyaanni irreechaa ayyaana amantaa waaqeffataa qofa akkasitti qofa kabajuudha warri jedhan kun illee ayyaana kana hin hubu kan jedhuudha so akkanani kabajutti qofa kabaji jechuun
duudhaa yookiin amantaa irreechaa wajjin walitti qabanii qofa deemuun mataa isaatiin rakkinaan. Karaa biraatiin immoo ayyaannumti hedduun iyyuu ka'umsa mataa isaa qaba. Garuu ka'umsa san irraaffateet karaa biraatiin evolvii godhee dhumarratti wanni inni ta'u maal inni soosaayitii san uummata san waan walitti hidhu. Uummata san waan fayyadu. Uummanni sun guyyaa sanitti kan itti irratti interaaktii godhu. Bahaa kibbaa amantaa adda addaa warri qaban warri dhufanii bakka itti wal arganii. Akkanatti immoo kuni Iraan keessatti illee jira. Ameerikaa keessatti illee jira. Bakka hedduudha jira. Isa qofa oduma jiraachuun illee baatee hin barbaachisaadha. Amma gara sun nu jechaa jiru. Uumuun barbaachisaadha. Maaliif ayyaanni akkanaa kun barbaachisaa. Irreecha immoo waggaa fudhannu tokkoffaadha. Akaakilee fi abaabilee keenya warra isa dura jirantu uume akka gara sun nuun jedhetti warrumti kun iyyuu wanni uumanii akka mid-year festivalitiitti bacaqii gannaarraa kara birraatti ce'uudha. Wanna isaanii qabee dhufu waan ta'eef kana qofa odoon ta'in immoo bakkalchaa fi yookiin staarii baay'inni urjii fi addeessa walitti qabaniit kan laalanidha guyyaan kuni. Guyyaan kuni duraanillee seena qabeessa ammallee seena qabeessa kanaan boodas akkasuma ta'a. Amma wanni seena qabeessa ta'u immoo Oromoon waggaa 20 kana guyyaa irreechaa kana akka reezistaansi deetitti illee ilaala waan barbaade itti godhaa ture. Waan isa keessa jiru itti argisiisaa ture. Oromoon dhaloota amma kanaa kun seenaa guddaa guyyaa kanatti hojjeteera. Isa qofa odoon ta'in illee wareegamallee an itti kaffalameedha. Namni baay'een lubbuutti dhabe guyyaa sanitti. Kanaaf iyyuu akkanatti hubatamuun baay'ee gaariidha. Deddeebinee kaa garasuu qofa odoon ta'in warra amantaa adda addaa qaban hayyoota amantaa adda addaa kiristaanaa kan musliimaa affeerreetuma waan kanarratti marii gochuudhaan itti fufnaa kabaja argadhaadhaa uffolaa jechuun barbaadaa galatooma.